sagalee Waaqayyoo seenaa baraa boqonnaa 17 isa jiru dubbisa maqaa Gooftaatiin. Yommus Daawit mootichi dunkaana saanduqa kakuu Waaqayyoo keessa jirutti ol lixee taa'ee, yaa Waaqayyo Gooftaa, ani eenyu? Sanyiin koos eenyu? Iyyuu ati kanaan nageesse. Ani eenyu? Sanyiin koos eenyu? Iddoo biraatti manni koo eenyu? Sanyiin jedhu kuni akka maatii guddaa jedhu biyya kanaa gross family jedhu. Maatii guddaa tokkotti yoo fudhanne mana koo jechuun waan baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Saba koo, sanyii koo, sanyii keessaa dhufe wal qabatee cheenii jiru tokko dubbachuu waan fedhu sagaleen kuni isa duwwaatu hin ta'in jenereeshinii isa Daawit irraa dhufuuf Waaqayyo waan dubbateef kan inni kana jedhu. Sagalee Waaqayyo isa dhufuuf waan Waaqayyo dubbate waan jiruuf Daawit asirratti kan inni kana jedhu. Yommus jedha, yeroo kam? Yommus yeroo Daawit mana Waaqayyootti ol gale sana. Daawit mootichi dunkaana saanduqa kakuu Waaqayyoo keessa jirutti ol lixe. Yommus inni kun ol lixuu isaa duraa wantu ta'etu jira. Waaqayyoof mana ijaaruu barbaade. Kunoo dunkaana saanduqa kakuu Waaqayyoo keessa jirutti ol lixe jedha. Dunkaanatti ol lixe. Dunkaana keessa jira saanduqni kakuu Waaqayyoo. Iddoon pireezentii Waaqayyoo, iddoon namni itti wal argu dunkaana keessa jira. Iddoon itti Waaqayyoo wajjin ol arganu achi. Akka kakuu moofaatti olaallee Waaqayyo karaa achiinan sitti dubbadhe guseedhaan. Saanduqa kakuu moofaa sana biraa keessaan sitti dubbadhe. Achi dhaqe Daawit. Waaqayyo iddoo Waaqayyo jiru sana jedha. Kakuu Waaqayyo jiru sana dhaqe. Isa dura kaa yommus jedha. Yommuun suni yommuu Waaqayyo karaa ergamaa isaa itti dubbatetu ture. Maal jedhaa Daawiti mana Waaqayyoo, anoo mana gaarii keessa Waaqayyo na kaa'eera, iddoo dinqii na kaa'eera. Waaqayyo immoo eessa jira? Mana Waaqayyoo ijaaruu barbaade. Mana kana har'a yoo ilaalle akka dunkaana sanaatu hin ta'in, akka isa Daawit ijaaruu fedheetu hin ta'in, mana Waaqayyoo, saba Waaqayyoo, tokkummaa Waaqayyoo wajjin jiru kana ilaaluu dandeenya. Daawit yeroo dubbatu maal jedhaa? Kunoo ani mana muka gaattiraan ijaarame keessan jiraadha. Saanduqni kakuu Waaqayyoo garuu golgola akka dunkaanaa jala jiru jedhe. Inni pireezentii Waaqayyoo, manni Waaqayyoo sun achi jira jedha. Ani garuu mana gaattiraan hojjetame. Manni bara sanaa tarii hojjetame keessaa isa moodernii, isa baay'ee dinqii ta'e ta'uu danda'a ta'a. Mana gaattiraa yeroo inni jedhu. Mana jabaa keessa jiraadha. Waaqayyo immoo eessa jira? Obboloota koo yeroo iddoo kana iddoo Daawit jiru kana jirtanu mana Waaqayyoo ijaaruu yaaduun dinqiidha. Baay'inaan maaliif yoo jettanii Daawit amma Yerusaalem jira. Yerusaalem kana qabatanii durii Yaabus jedhamti Yerusaalem jedhanii maqaa kenneefi achi mootummaa isaa ijaaree amma diinota isaa moo'ee iddoo boqotee jirudha. Mana sana keessa tarii maaltu jira yoo jettanii qabeenya adda addaatu jira. Maaliif mootiin Israa'el jechuun saba guddaa, saba warra kaan mo'aa dhufe, saba jabaa jechuu danda'ama. Isaan irratti mootiin ni ta'e immoo gibirriin dhufa, wanti hunduun dhufa, manni isaa kan ijaaru, kan mana keessa hojjetu kumaan lakkaa'antu jira. Obboloota koo iddoo dinqiidha jira. Iddoo itti
akka nama waaqayyootti yaaduun tarii nama dhibu jira ta'a. Horiin jira, aboon jira. Namoonni yeroo sagalee kana dubbisu waa lama yaada. Tokko namoota jireenya gaarii, iddoo gaarii jiran, namoota itti tolee jiru akka biyya lafaatti. Isaanii lammata immoo namoota gidiraa keessa jiran. Isaan lamman akkamitti waaqayyoon ilaalu. Inni kun akkamitti waa'ee waaqayyoo yaada, inni sun immoo akkamitti waa'ee waaqayyoo yaada isa jedhu. Buloota koo yeroo baay'ee waaqayyootti dhiyaachuun tarii hin laafata. Iddoo dadhabaa ta'anii, iddoo waa gochuu hin dandeenye ta'anii, asirratti garuu haboo saba guddaa, saba waaqayyoo saba guddaadha jedhe nama geggeessu haboo guddaa qabudha. Garuu mana waaqayyoo taa'e. Yommus Daawit mootichi dunkaana saanduqii kakuu waaqayyoo jiru ol lixedha. Dunkaana kanatti warra kaanii tarii mootota gurguddoo waaqayyoo lixanuuf tarii eegdonni duukaa bu'anii yeroo darbe waa'ee maanni minxaafa diimaa dubbachaa jiru. Minxaafni diimaan namni mana waaqayyoo keessa Hayilee Sillaaseen yaade. Hayilee Sillaaseen yeroo Goorgisiitti dhaqanii waaqeffatan yeroo dhaqanu waan akkaataa isaatti ta'an iddoo isaatti ta'an akkaataatti tarii footoo tokko viidiyoo tokko argitan ta'a. Akka biraati jechuudha gaafa isaan waaqeffachuu dhaqan. Daawit ol lixee jedha. Eenyu wajjin akka ol lixee hin beeku. Ol lixee taa'e eessa taa'a? Lafa saanduqni kakuu waaqayyoo jiru fuuldura. Pireezidantii waaqayyoo barbaade jechuudha. Dinqeetu. Achi taa'ee maal jedha? Yaa waaqayyo gooftaa ani eenyu? Sanyiin koos eenyu? Iddoo kanaa kan dhageessedha. Obboloota koo jecha cimaa. Jecha cimaadha. Waaqayyoo iddoo jiru hundumatti waan keessa darbine akka yaadnu waaqayyoon galateeffachuuf sababa akka barbaannu nu haa gargaaru waaqayyo. Egaa waa'ee nama kanaa yeroo yaadu waan sammuu keessatti dhufu baay'eetu jira. Daawit eenyu? Mootii Israa'el jedhama. Warri Israa'el isaan nama boonanudha. Nama amma masaraa keessa jirudha. Akkuma kana ture laata jireenyi isaa. Akka namaatti yoo yaaddanii Daawit iddoo kana nama ga'u ture laata. Dhugumaan Daawit isa kana deebi'ee eessana kaaftee sana geesse jechuudhaaf waaqayyo yoo hafuura isaan nama gargaare malee hin danda'amu. Iddoo baay'ee namoota baay'ee fakkeenya illee yoo fudhanne namoonni baay'een jiru. Namoonni iddoo waaqayyo isaan kaase irraanfatan. Isa duwwaa miti. Waa'ee hafuuraa duwwaa miti. Waa'ee jireenya kan maatiillee lafa keessaa dhufan irraanfatatti jira. Fakkeenya nama tokko fudhachuu danda'a. Lafa maatiin isaanii jiratan godoo warri isaanii keessa jiru ilaaluu kan hin barbaannetu jira. Baay'ee nama gaddisiisa garuu yeroo tokko yeroo ilaallu waa'ee biyya keenyaa faayuu yeroo yaaddanu namni deebi'ee lafa jiru eessa keessaa ba'ee yaadatu akkam eebbifamaadha laata. Namni isaan qabee waaqayyoon galateeffachuu danda'u akkam eebbifamaadha laata. Haalleluuyaa. Waaqayyo lafa nu kaase hundi keenya dubbachuu dandeenya ta'a. Fakkeenya baay'ees kaasuu dandeenya ta'a. Obboloota koo garuu fakkeenya namaa miti. Ofii keenya jireenya keenya yoo tokko tokkoon gadi fuunee ilaalle waan baay'ee keessa darbine. Waaqayyo maqaan isaa haa ulfaatu. Ani eenyu? Manni koos maali kanas hin dhageesse. Haalleluuyaa. Daawit kana jedhee tokkoon keenya kana jechuuf waan nuu maluudha. Obboloota koo. Egaa Daawit eessaa ka'e? Ilaaluu dandeenya. Yerusaalem capital city utuu hin godhin dura odoo lolee hin qabatin dura du'a meeqa jalaa nama darbeedha. Du'a meeqa isa argachuu danda'udha. Obboloota koo. Daawit yeroo leencaa wajjin hamaaketaa wajjin wal'aansoo qabee hokkeesaa qabeen
hoolaa irraa buusa jedhe sana kokkee isaa qabuu danda'a. Qeensa isaanii isa ciree achitti sambisuu danda'a. Waan baay'ee keessa darba namni ilmaan namaa. Biyya kanatti yoo kana dubbattan namaaf hin galu. Yeroo jireenya koo keessatti guyyaa tokko biyya fagoo dhaqee lammaffaas itti hin deebine yeroo nama dhaqee ture yeroo sana bishaan irra akka amaatti ce'ama. Idda tokko qabattaniitu iddarra ceetu yookaan muka tokko jira. Baay'ee bishaan keessa bu'uu dandeessu. Hoolaan yoo isin irratti ta'e fardoo irratti karaa tokko itti naqxaniitu isaan daakanii ce'u. Namaaf garuu ulfaataadha. Baran daakaallee hin beeknedha. Haayiskuuliin ture biyya tokko deemne. Namni tokko namni muuxannoo qabu na fuudheetu hoolaa achii binnee yoo hoteela mattuutti gurgurree horii baay'ee argannaa jedha. Dhuguma immoo horii baay'eetu argama. Biyya sana fagoodha. Yeroo nama dhaqee argu kiiloomeetirii konkolaataatti bahee kiiloomeetirii 70 naannoo ani jiraachaa tura. Guyyaa lama deemna. Guyyaa tokko mana namaa bulleetu gabaa bor dhaabbannee ganama halkan isa kaa'amu tarii sa'aatii maaliif qabnaa miti 5-4 o'clock ta'uu danda'a halkan. Deemaa oollee dhannee mana namaa bullee achi as deebinee hoolaa baay'ee oofnee namoonni warqaaraniif iddoo tokko bulleetu deebinee galgala isaa galla. Gaafan deebi'ee dhufu abbaan fuulduree koo namni deemu hoolaa intineedhaan immoo oofaa deemu ture. Bosona wayii keessa darbina. Naannoo mana keenyaatti dhiyaanneerra. Bosona kana keessatti maal arginaa bitaan mirga keenya kanuma baatirii namatti qabu fakkaatu jira. Culcul kan jedhu diddiimaa wayii tokko ji'aan arguu dandeessu. Homaayyuu hin qabnu ofirkaa. Hoolaan nu birrattee amma egaa fiignee darbinee inni waan isaan barree namni sun nama qaacummate namaa waa beekuudha nama nagadas beekuudha sirna fuudhee deeme waraabessa barii waaqatu nu baasee naan jedhu darbinee jechuudha. Obboloota koo hoolaa eeguun maal akka fakkaatu halkan guyyaa biyya yeroo sana akka ammaa kana miti gaa. Leenci iddoo hundatti argama. Bara kana leencaa tarii Awurooppaatti hin arginu ta'a. Yookaan naannoo Israa'elitti hin arginu ta'a. Bara sana garuu leencaa fi baakkeetta jedha. Isa kana lolee nama darbeedha. Isa kana keessa Waaqayyo akka isa dabarseef waan ganuuf waan mul'atu natti fakkaata. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu hundumti keenya waan jennu qabna ta'a. Na dinqana dhuguma. Waan baay'ee sammuu koo keessa deeme yeroon faarfannaa kanatu sagalee kanatti akka dhufu na godhe faarfannaa kana koleetti kolelee wajjin yeroo faarfannu kanaan dura yeroo barreessinus baay'ee natti na tuqe. Ani eenyu manni koos eenyu kanas hin dhageesse. Haalleluuyaa. Maqaan keenya baraama baroraatti kan ulfaate haa ta'u. Waa'ee Daawit kana eessaa akka inni ka'e ilaalle akkamitti ka'e yoo ilaalle waan na dinqu tokkotu jira. Isseey waameetu akka Saamu'eel dibu godhe lafa oolaatii jennee yaaduu dandeenya ta'a. Dhuguma innis lafa oolaatii dhufeetu oolaatii keerraa dhufee akkas iddoo kana gahe. Garuu waan na dinqe tokko inni isinii dubbisa. 17 boqonnaadhuma 17 seenaa baraasa duraa kanaa 17 akka jedha. Baay'ee na dinqaasa dhuma isaan barbaada. Amma immoo wanta ani Waaqayyo gooftaan maccaa jedhu garbicha koo Daawititti dubbadhu. Ati saba koo Israa'eliin akka geggeessituuf utuu ati hoolaa eegduu lafa tikaatii si fudhadhe. Haalleluuyaa. Lafa tikaatiin si fudhadhedha Waaqayyo. Eessaa isin fudhate laata? Eessaa na fudhate laata? Utuu ati hoolaa eegduun lafa tikaatii si fudhadhe.
utuu ati iddoo biraa jirtu, utuu ati iddoo dadhabaa jirtu, ani si fudhadhe. Utuu ati leencaaf hamaaketaa wajjin bor maaliin ta'a jettee yaaddu, bor isa kamtu natti dhufa jettee yaaddu, achiin si fudhadhe. Haalleluuyaa. Baay'ee natti tole. Achii Waaqayyo isa fudhate. Si fudhadheedha natti tola. Lafa tikaatiin si fudhadheedha. Maaliif? Akka iddoo amma jiru kana ga'ee jedhuuf. Ani eenyu, manni koos maali lafa jedhanu akka ga'uuf. Haalleluuyaa. Achii isa fudhate Waaqayyo. Achii isa waame. Kana nama Daawititti mari'atee mana Waaqayyoon ijaara jedhee dubbate. Raajicha Naataanitti dubbate Waaqayyo. Maal jedhaanii? Gaarii akka ta'e. Ammammaa godoo keessan ture. Garuu mana naa ijaaruu feete. Garuu ati naan ijaartu, ilma keetu naa ijaara yeroo jedhuuni akka Salamoon ijaaruuf yeroo dubbatu kana jedhaan iddoo sanaan si kaasedha. Iddoo sanaan si kaase. Nammillee faarfannaa yeroo faarfannu situ jennaan malee eenyutu iddoo naaf laatedha. Eenyutu iddoo isaaf laate. Waaqayyo jennaan malee eenyuun Daawitiin yaadate. Obboloota koo. Nu'oo Waaqayyo jennaan malee eenyutu yaadate. Abbaan isaa isa yaadateera. Abbaan isaa ijoollee 7 ijoollee dhiiraa fidee yeroo dibamuun isaa ga'e. Yeroo Waaqayyo isa waame sana lafa tikaatii isa fudhate sana yeroo Saamu'eel dibuudhaaf ijoollee Isseey keessaa nama akka argate Waaqayyo dubbate dibuu dhaqe sana eenyutu isa yaadate laata? Obboloota koo. Eenyutu Daawitiin yaadate? Sagalee Waaqayyoo tokkoffaa Saamu'eel keessaan dubbisa. Iddoo wanti dubbii kanaa jiru. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 16 dubbisa 6 jalqabee Isseey fi ilmaan isaa dhufanii yeroo ol galanitti Saamu'eel isaan keessaa Eliyaabiin illee dhugumaan ani Waaqayyoo fi dibamuu kunoo inni Waaqayyoof dibamu kunoo fuula isaa dura jira. Dura inni jaajja jedheen yaade. Fuula isaa dura inni jaajja jedheen yaade. Saamu'eeltu akkas jedhee yaade. Eliyaabii isa Waaqayyo dibutu fuulduree koo jira jedhee yaade. Waaqayyo garuu Saamu'eeliin ani waanan isa tuffadheef bifa isaa fi dheerina hojjaa isaa hin ilaalin. Ani akka namni ilaalutti hin ilaalu. Namni fuula ilaala. Ani Waaqayyo garuu garaan ilaala jedhe. Haalleluuyaa. Isseey isa booddeedhaan Abiinaadaabiin waamee fuula Saamu'eel dura akka inni darbu hin godhe. Saamu'eel immoo Waaqayyo isa kanaa as hin fo'ate jedheeni. Eeyyee Isseey immoo amma Shaamaa dhiifama 8 irra deebiin dubbisaa. Isseey isa booddeedhaan Abiinaadaabiin waamee fuula Saamu'eel dura akka inni darbu hin godhe. Saamu'eel immoo Waaqayyo isa kanas hin fo'anne jedheen. Isseey amma immoo Shaamaahin fuula isaa dura akka darbu hin godhe. Saamu'eel immoo Waaqayyo isa kanas hin fo'anne jedhe.
akkasittis essee ilmaansaa keessaa torba fuula Saamu'eel dura akka darban hin godhe. Saamu'eel garuu Waaqayyo isaan kana hin fo'anne ittiin jedhe. Itti fufees ilmaan kee isaanuma kana duwwaadhaa jedhee Isseey hin gaafate. Innis deebisee fi inni quxisuun hafeera inni immoo hoolota tiksa jedhe. Saamu'eel immoo amma inni dhufutti nuyi homaa gochuu waan hin dandeenyeef amma itti ergiitii nuuf fichisiisi jedhe. Buloota koo maqaan Gooftaa kan ulfaate haa ta'u. Saamu'eel maal jedhaa? Amma Daawit dhufutti deemuu hin dandeenye. Maaliif? Ijoollee Isseey keessaa dibama. Ijoollee Isseey hundumtuu dhufanii keessaa tokko argamuu qaba. Kanaaf egaa amma torba jala darbaniiru tokko olaa eegaa. Torban sana keessan turre namni filamu, namni dibamuu qabu, Waaqayyoon fillee amma nama biraatu eegama. Innoo isa quxisuu, isa dhumaa. Inni hoolaa eege. Yeroon kana sagalee kana dubbisu waan yaade tokko inni quxisuun hafeera inni immoo hoolaa tiksa. Inni hoolaa tiksaa irraa iddoo kana dhufuun isaa malu waan jiru tokko fakkaata. Iddoo kana dhufuu fi iddoo warri gurguddoon, warri qulqulloon, warri jaboon, warri dibamuun isaaf niif malu malee inni tikee dhiisee akkamitti dhufa? Tikee horii qabata yookaan immoo iddoo jiru sana as dhufuun hin danda'u jechuudha. Garuu Saamu'eel akka jedha. Amma inni dhufutti asii deemuutti dandeenyu dubbata. Maqaan Gooftaa kan ulfaate haa ta'u. Tarii keessa keenya keessatti hafuuraanis nama quxisuu ta'e, umuriinis quxisuu ta'e, iddoo Waaqayyo iddoo guddaa kennaafi laata jennee yaadnaa laata. Waaqayyo waan isin dhibu yeroon callimate yaadu warra namni isaa irra hin buune isa laala. Kanaaf Waaqayyo Eliyaabin kan akka jedhe akka namni fuula laalu akka ofiyaatiin laalletti dubbate. Akka garaa laalu. Waan na dinqu tokko maaliif Eliyaabin dibuuf isa kana inni Waaqayyo file jedhee yaade laata. Yoo jette yaaddanii waan sammuu namaa keessa dhufu jira. Isseey ilmaan isaa dhufanii yeroo galanitti Saamu'eel isaan keessaa Eliyaab ilaalee dhuguma inni Waaqayyoof dibamu kunoo fuula isaa dura jira jedhe. Maaliif yaada tokko akka yaadetti tarii hangafa ta'uu isaa hubatee laataa jedhee yaada. Hangafti mootii dhumtillee hangafa walitti daddabarsa. Seenaa moototaa olaalle. Hangafa dhiiraa walitti daddabarsa mootummaa. Lammaffaa namni kuni Saamu'eelii hojjaa isaa fi bareedinuma isaa waan laale tokko waan eksternaalii wayii tokko arginatti fakkaata. Tarii akkas ta'uu mala laata jedhee yaada. Maaliifan akkas yaaduu danda'e yoo jettanii Saamu'eel muuxannoo tokko qaba. Nama bareedaa mootii godhee dibee argee beeka. Saa'ol nama bareedaa ture. Sagalee Waaqayyoo tokkoffaa Saamu'eel 9 yoo dubbifanne 9 keessaa Saamu'eel isa duraa kana suma amma keessa jirru boqonnaa 9 yoo dubbifne lakkoofsa 2 akkas jedha. Qeesh ilma bareedaa Saa'ol jedhamu tokko qabaa ture. Namoota Israa'el keessaa namni isa caalu caalaa bareedu hin turre. Inni gateettii isaatii olitti nama hundumaa caalaa dheeraa hin mul'ataa ture. Tarii isa kana ta'aa laata. Tarii muuxannoo isaarraa kan ka'e ijji isaarra boqotee laata kan jedhu yaade.
akka namaatti yaade laata iddoo sanatti namoonni bifa sabadu ilaalu buloota ko. Waaqayyo keessa garaa namaa ilaala. Isa kana inni baay'ee nama dinqu. Waaqayyo akka keessa ilaalutti dubbate, akka garaa ilaalu. Ilma Isee Daawit kan akka garaa koo ta'een argadhe. Inni argee jechuudha Waaqayyo keessa isaa. Haalleluuyaa. Isa kana file Waaqayyo. Obboloota koo Waaqayyo ija inni ilaaluun akka nama ilaalu nu gargaaru. Yeroo baay'ee namoonni biyya kana kosmetiikii waan adda addaatti alaan mul'achuutti baay'ee dabarsu. Baay'ee dinqa. Baay'ee dabarsu. Dhiironni illee dubartii duwwaa miti waan nama dhibudha. Warri baay'ee ba'a kosmetiikii. Waan baay'ee gochuutti jechuudha. Alaan bareeduutti. Oh haalleluuyaa. Keessaan bareedni argamu Waaqayyo nu gargaaru. Hin darba waan ta'eef. Daawit Waaqayyoon waaqeffatee tajaajilee darbe yeroo jedhamu namatti tola. Hin boqote saboonni. Amma gaa Daawit mana mootummaa kana keessa jira obboloota koo. Iddoo guddaa kana taa'ee Waaqayyoon galateeffataa. Waaqayyoo ani eenyu kasi as nageesseedha. Yeroo hunda namni dudduubbee isaa hin laalu taanaan fuulduree isaa arguu hin danda'u. Dudduubbeen koo akka achi keessaan ba'e xurii sana keessa dhoqqee sochootu keessaa na baafte jechuu hin dandeenyu taanaan. Haalleluuyaa. Kana Waaqayyoo hafuura isaaf ayyaana isaa anaaf isiniif baay'isu. Yeroo baay'ee tajaajiluma irratti waan adda addaa irratti hin argitu. Namoota Waaqayyoo dibe namni hin laalu, xinnoo hin laalu. Mucaa faarfataa tokkotu yoo tokko dhugaa ba'a hin beektu ta'a. Namichi ani faarfachuudhaan naanii inni narii ta'e, inni asharii ta'e maayikiroofooniin qabannaan narkaa fuudhee na rukutee jedha. Ijoolleedha sagalee Waaqayyoo kenneeraaf. Maqaa isaa hin beektu ta'a. Ammayyuu ijoolleedha. Rukutee buusa jechuudha. Maaliif Waaqayyoo mucaa xinnoo sanaan tajaajilaare? Waaqayyo saba isaa mucaa sana dibee kaasee tajaajilaare akkaatti yaada. Oduu namni tajaajilaan maqaa qabu dhufee maayikiroofooniitti geessa namichi kun. Isa kan harkaa garuu fuudhee rukuta. Yeroo tokko tokko ija Kiristoos namatti ilaaluu Waaqayyo nu gargaara. Waldaa keessatti tajaajiltoota baay'ee namni maqaadhaan ilaala. Isaanis maqaa barbaadu. Garuu Waaqayyo isan ilaala. Haalleluuyaa. Waaqayyo nu gargaaru akka kanatti dubbachuu akka dandeenyuuf. Waa'ee muuxannoo kana waan tokko dubbachuun yaada. Maanni muuxannoo dheeroo yaadu isammaa Eliyaabiin dibuu inni barbaade kana yeroo yaadu waa'ee Musee yaada. Museenii namoonni akka jedhanitti maaliif dhakaa sana rukute? Dhakaa rukutee bishaan keessaa baasee beeka. Waaqayyo dhakaa sana rukute jedhani. Dhakaan sun kattaan sun yeroo tokkicha rukutama. Namoonni akka jedhanitti rukutee bishaan akka keessaa baasus yaadeera. Haareetu rukutee garuu yaadeera jedha. Bishaanis ba'eera. Buloota koo. Waaqayyo ofii isaatiif hojjeta waan ta'eef. Garuu Museen waan Waaqayyo saba sana baafte iddoo sanatti galta jedhe keessaa kan inni ba'u godhe. Baay'ee namatti ulfaata. Waa'ee ta'e keessaa waan Waaqayyo eekkamee isa kana natti hin kaasin jedhe keessa tokko isaa na dhiban. Museen hin galle. Kanaanitti muuxannoo ta'a laata. Kan dhakaa sana isa rukuchiise, kan kattaa sana isa rukuchiise. Waaqayyoof ajajamuun yeroo yerootti informeeshinii Waaqayyoo irraa yookaan immoo ajaja Waaqayyoo irraa fudhatanii
akka kaleessaa tunteen akka waaqayyo namaan hojjechuu fedhetti hojjechuun utuu dandeenya akkam gaariidha. Amma lafaa waaqayyo akka biraatti akka hojjetu sana isa waaqayyo jedhe sana Museen isa waaqayyo jedhe gochuu irra ture. Itti dubbachuu kattaa sanatti. Kana jedhe waaqayyo iddoo sanatti dubbadhu duwwaadha kan jedhe. Iddoo biraatti seexanni yee baaseera namni yoo ta'e boris iyyuu qabdi jedhee hojii rakkata. Iddoo kanatti akka biraatti ba'uu dandeesse dheeyyaadha. Waaqayyo akka biraatti hojjete dheeyyaadha. Nama tokkotu ababaan hin beekte Joon Mulundee nama jedhamu jira. Ababa beekta miti? Eenyu laata? Joon Mulundee beekta miti? Joon Mulundee kun nama Ugaandaati waaqeffattee kanaan dura dubbannee beekna. Joon Mulundeen kun maal jedhaa? Waaqayyoon akka keenyatti ilaallaa jedha. Maaliif jedhaa? Joon Mulundeen kun maal jedhaa? Yaadattan seeraan nama Ugaandaati nama nu tajaajilaa turedha dhufee Berliiniin maal jedhaa? Inni Ortodoksiidha. Tsinaaxilii isaa raasee ixaanatti naqee akka godhe malee waaqa pireezidantii taa'ee yaadudha. Hin dhufate yaadudha. Ixaana sana laalee dhufate. Inni kaatolikis akkaataa sana yoo geeddare waan pireezidantii waaqayyoon jirutti fakkaataa. Waaqayyo garuu karaa adda addaatiin dhufaa jedhee barsiisa. Warra biyya kanaatti lallabaa dhufe. Baay'ee na dinqa. Waaqayyo akka kaleessaatti hojjeta yoo ta'e gaariidha. Muuxannoon barbaachisaadha. Garuu yaa obboloota koo eessa iddoo kamitti yeroo kamitti waaqayyo akkamitti hojjeta jedhu yeroodhaan nama waaqayyo wajjiniin cheenii uummatetu yeroo hunda waaqayyo irraa ajaja fudhata. Akkuma loltuun yerootti akka haala isaatti ajaja addaa fudhattu jechuudha. Achiin deeme achi ka'ii jedhu waaqayyo anaaf si na gargaara. Ija namni ilaaluun tun ta'in ija waaqayyo ilaaluun waa ilaaluu akka dandeenyu. Egaa Eliyaabin dibuu barbaadeen ture jedha gaasitti akka barbaade akka yaada dubbata. Saamu'eel waaqayyo garuu ani hin laalle. Ani keessa ilaalaa maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Maqaan isaa bara amma biraatti kan ulfaate haa ta'u. Gara dhumaatti deema har'a baay'ee dubbadhu. Egaa Daawit mana ni ijaaraa jechuudha waaqayyoof. Maaliif manni waaqayyoo dunkaana akka yeroo dheeraatti argaa. Ammareef yeroo boqotee mana mootummaa isaa keessa taa'u yeroo ammaa boqotee mootii iddoo tokko taa'ee bulchuu danda'u. Mootii holqaa dhakaa keessa nama hin baqanne eegee cuphame booddee baqachaa ture. Mootii warri kaan eeboo itti darbatanii yeroo lama dhaban sana kan taane amma iddoo jabaa akka jiru. Mootii du'a meeqa jalaa bahee amma iddoo sana jiru ta'uusaa argee fi amma ani iddoo kana hin jiraadha. Waaqayyo immoo saanduqni kakuu waaqayyo immoo pireezidansii waaqayyo immoo iddoo hin taane jira jedhee yaade. Isa kanarratti waaqayyotti dubbata. Ati naa hin jaartu kan inni ani eenyu jedhee dubbates isa waaqayyo gara fuulduraas samma iddoo kanaan ga'e duwwaatu hin ta'in gara fuulduraa sanyii kee keessaa mootiin dhabamu teessoo sanarra dhalli kee taa'a isa jedhe sanatu isa akkanni akka jedhu isa godhe fuuldureetti. Garuu waaqayyo maaliif Daawitoo na ijaare jedhe maaliif hin ijaarin ati jedhe. Inni kun baay'ee na dhiba. Nama garaan isaa kakka'e waaqayyoof hojjechuuf fedhu tokko stop yeroo waaqayyo jedhu. Nama mana waaqayyoof dhibamee ka'e tokko namatu mootii guddaa ta'e jiru mana waaqayyoo ijaaruun qaba.
manni waaqayyoo akkamitti bada har'a manni waaqayyoo karaa adda addaatiin iddoo malee ta'a. Pireezentii waaqayyoo iddoo mana waldaa ilaaluu dandeenya, waan adda addaa ilaaluu dandeenya. Akkaataatti manca'ee jiru namni tokko ka'ee namni aboos qabu, horiis qabu, nama jajuus danda'u tokko ka'ee mana waaqayyoo ijaarra. Yookaan saba waaqayyoo walitti qabna. Yookaan wangeela lallabamu horii koo warra wangeelaa sifan kenna. Horii koo nama qaxaree hojjechiisa. Yookaan waa tokko godha hojjedhe. Waan waaqayyo nuuf kenne nutti fakkaata malee waan waaqayyo hi'i jedhu nutti fakkaata laata? Waaqayyo maaliif hi'i jedhe? Waan nama sodaachisudha. Tokkoffaa isuma seenaa baraa kanaa isa tokkoffaa macaafa tokkoffaa boqonnaa 22 irratti waan waaqayyo jedheen dubbata. Ofuma isaatii Daawit 22 ja'aa kaasnee yoo dubbanne kana booddee ilma isaa Salamooniin waamee Waaqayyo gooftichi Israa'eliif mana qulqullummaa akka inni ijaaru isa abboome. Eenyuun? Salamooniin. Daawit yemmus ilma isaa Salamooniin yaa ilma koo ulfina Waaqayyoo gooftaa kootiif mana qulqullummaa ijaaruun yaada koo keessa ture. Garuu dubbiin Waaqayyoo gara koo dhufee ati waraana baay'ee waraantee ija koo duratti lafarratti dhiiga namootaa baay'ee waan dhangalaafteef ulfina maqaa kootiif mana hin ijaartu. Maaliif hin ijaartu? Ati waraana baay'ee waraantee ija koo duratti lafarratti dhiiga namootaa baay'ee waan dhangalaafteef. Ulfina maqaa kootiif mana hin ijaartu. Kunoo ilma isaaf nan kenna. Innis nagaa qabeessa hin ta'a. Diinota isaa warra naannoo isaa jiran hundumaa isarraa gab godhee nagaa waanan isaaf kennuuf inni nagaatti mo'a. Bara mootummaa isaa keessa nagaaf boqonnaa saba Israa'eliif waanan kennuuf maqaan isaa Salamoon jedhama. Ulfina maqaa kootiif mana qulqullummaa kan anaaf ijaaru isa inni ilma anaaf hin ta'a, ani immoo abbaanan ta'aa fi teessoon mootummaa isaatiif Israa'el irratti bara baraan jabaatee akka dhaabbatu nan godha jedhe. Nama dhibaa Waaqayyotu harki kee dhiiga qabaa jedhaan. Dhiiga nan irratti dhangalaafte. Waan baay'ee Waaqayyoon gaafatu malee lolan ba'uu ture. Seenaa Daawit fudhanne. Baanu moo jedhee ba'a. Garuu Waaqayyo waa'een dhiigaa kana keessa gaa namoota baay'eetu darba lubbuun waa'ee dhiigaa harki kee dhiiga qabaa hin jaartu. Nadiin akkamitti akka hiikannu hin ijaartu. Nama kakka'umsa mana Waaqayyoo ijaaruu ka'uuf ijaartu. Waaqayyoon gaafachuun waan hojjennu hunduma keessatti Waaqayyoon gaafachuun gaariidha. Yoo Waaqayyo taa'inaan jedhe taa'uun waan of eeggachuun namarra jirurraa immoo of eeggachuun akka jiruun irraa baradhe waan baay'ee irraa barachuu danda'ama.
Garuu kana jechuun harkee dhiiga qabaa, dhiiga dhangalaafte tana duratti jechuun eebba sanarraa kaasee miti. Ilma kee jenereeshinii kee jedhee eebbi asitti dubbata Waaqayyo. Inni Daawit dubbate Waaqayyoon akka garaa qabbaneesse hin beekna. Inni Daawit dura dhaabbatee gaafatee raajii Waaqayyoo illee irraa kaate waan garaa keetii godhe Waaqayyo si wajjin jiraa jedheen yeroo inni ittiin mari'atu. Waaqayyo garuu galgalatti mul'atee lakkiisatu ijaarame. Obboloota koo Waaqayyo nu haa eegu. Har'a namni dhiiga dhangalaasuun laafaadhuma. Uma tokkotti hin fakkaatu. Garuu Waaqayyo lubbuu Waaqayyo kaa'e Waaqayyotu fudhata hin beekna kana. Sababa ta'a namni hin gaddaa yeroo barannu waan akkanaati. Kiristoos dhufee du'uu beekamaadha jennee macaafa qulqulluu yeroo qorannu. Kiristoos dhufee nuu du'a. Kun murtaa'eera. Akka Kiristoos yoo du'e malee nuun fayyine beeknaa ture. Lubbuu isaas dabarsee kennu hin beekna. Namoonni garuu sababa ta'u. Waaqayyoo nu haa gargaaru obboloota koo. Karaa Waaqayyoo irra deemuu, waan Waaqayyo jedhe hojjechuu, waan Waaqayyo dhiisuun habaru. Waan asirraa arge tokko ani eenyu manni koos maalinni kaate akkas na jaallatte jennee faarfanne Daawit kanas hin nageessedha. Sagaleen kun irraa kan ka'e jedhee yaada. Yaa Waaqayyo gooftaa ani eenyu sanyiin koos eenyu ati iddoo kanaan kan nageesse. Haalleluuyaa. Maqaan gooftaa baraan barooraan kan ulfaate haa ta'u. Kan iddoo kanaan nu ga'e eebbifamaa isa dhageenyi Waaqayyo nuuf haa eebbisu.